خيا عيشة أليتي أني أقومان خيا نرسيلا يوخان واي فيا خيسان حجدا رامزي كاونتي خيستي والدا هواس أورمو ترى ننهر مادا قياتوكو دائما أرغت شوف خرورانيك أبدايوته تلالي كوفيد-19 فولاتشون هجم فيا خيامي رجتة يادون مالتا أدون غارين جرتو رغان تلالين كوفيد-19 ركو الفرت في دويوخين الفميلو ملئسو توكولين هنجرو رغمتي ركون لالدابو ميلا ركو تلالي خمراهو فولاتشون والقبطومتي هجين تلالي قامني خي فيروسي كوفيد-19 أكمتي أكا إفرا اتسو برسيسو دا يرو قامني خي أكاتا ميدان إرغهو مالو دندهو فرا اتين اتسو برته وفينو تلاليتشي ندبمسيسا تلالين خونو واتو كلين إسا قام خي خيستي هنهافو يادوون واي تلالي في حرماتا يوخان دهمسا قباتشون هما ركو هنقبو هرماني فيا خينيا خيستي هدو فرديدا واي تلالي كوفيد-19 في ألفا لالجيسي وديفنو دبلتا أركتشوف وغيسا يوخان دكتورة خيولين حاسوي قلتهما أورميا 11 أشمر كفوني أكم جرتو هردفتو ترمي على كون سجنتا كوت رفيت سجنتا كوت رفيت كأن هذا كيستي كيسوما تقف في الناس ندهنير كيسوما كان وجين كيسايو الأنتما ميديا حبشة بيجي إثيوبيا كيستي أكا حواسني ركو أورمو هنتاجين كودا موفي ركو إساني كجافة سبني برا غفتله أكوام بيجي بديت تيجمو أكمين ركون سوني أكا إجارماتين رفيتين ميديان hanqina dhimma Oromoo himuu keessatti sakaalaalee mudataatiin turan ilaaluu deemna. Keessummaan keenya har'aa miidiyaa biyya Itoophiyaa keessatti hanga hoggansa ol'aanaatitti nama tajaajilanii garuu adeemsi biyya saniin sirni biyya san keessatti ijaaramu ta'uu dinnaaniin biyya dhiisanii nama biyyaa bahaniif. Keessummaan keenya har'aa jalqaba yuunivarsiitii Finfinnee irraa mana barumsa yookaan ammoo kooleejii gaazexeessummaa fi koominikeeshinii irraa qabxii ol'aanaadhaan nama eebbifaman yoo ta'an akkuma achi bahaniin televezyiina biyyaalessaa yookaan ammoo Itoophiyaa televezyiin ETV keessatti qopheessummaa oduutii fi dhimma waqtaawaa irratti illee waggoota 3 oliif hojjetaniitiin hin jiru. Isaan dabalata keessaayyuu mana barumsaa idil addunyaa tokko irratti hogganaa yookaan ammoo ogeessa ol'aanaa sabquunnamtii ta'uudhaanis hojjetan. Gama biraatiin televezyiina bulchiinsa magaalaa Finfinnee yookaan ammoo Addis TV'tti itti aanaa hogganaa waliigalaa ta'uudhaan sadarkaalee garagaraatitti kutaalee garagaraa hoggananiitiin hin jiru. Dargaggeessa gaazexeessaa Mubaarak Muhammad Duulaa. Mubaarak sagantaa kootti dhufeetti baga nagaan dhufte. Muktaar baga nagaan nu eedde. Tariiti waan Mubaarak irraa waan anamma jedhee wanni hanqise wanni hambise illee jiraannaaniin wanni itti dabaluu dandeettu yoo jiraate. Ni baay'iste malee nardis nedhisi. Ayyee ulfaadhu galatoo. Wanni irraa haasayuudhaa deemnu seenaa gaazexeessummaa jaarmaya miidiyaa biyya sanii nu lameenuu keessa turre an akka kee hoggansaanillee hin turre. Ati garuu hoggansa keessa turte waan warri siyaasaa yaadullee ol'aantummaa miidiyaa habashaa biyya san keessatti akka meeshaa cunqursaa tokkootitti qabatamee deemamu waan hunda garta. Mee seenaa miidiyaa Itoophiyaa jalqabumarraa haa eegan. Seenaa miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa gaafa Mahdi Hamid Muddee abbaan bariisaa gaazexaa afaan Oromootiin bana jedheetiin dhufe. Ajab jedhanii maal wanni akkasii weird waan raajii hin fidu deema uummanni kun jedhanii akkasitti raajan waan akkasii san keessa dabre. Mee waan muraasa morraa nu kaasa. Yaa akkuma ati kaasuudhaaf yaalte seenaan miidiyaa Itoophiyaa kan atillee ni beektaa miidiyaan akaakuu hedduu qaba. Miidiyaa broadcastii, miidiyaa printii yookiin kan barruulee garagaraatti ba'an, miidiyaa elektirooniksii kan televezyiinii fi reediyoo of keessatti hammatu. Ammatti immoo akkuma beektu zamana ammatti keessa jiru kan wajjin wal qabatee immoo miidiyaan dijitaalii yookaan onlaayinii
kan jedhamu irratti miidiyaan ammaan tana qoqqoodamee jiru. Seenaan miidiyaa Itoophiyaa akkuma wantoota yookiin instituushinii dimokiraasii hedduutti Itoophiyaa keessatti miidiyaan seenaa baay'ee yeroo gabaabaa ta'e qaba. Fakkeenyaaf reediyoo osoo fudhattee bara 1936 keessatti kan warraaqsi xinnoon ishee jalqabamee ture yeroo naannoo Xaaliyaan Itoophiyaa weerarte sanitti jalqabni miidiyaa Itoophiyaa kan yeroo sanii kan wajji wal qabateedha. Kanaaf gaafa seenaa Itoophiyaa, seenaa miidiyaa Itoophiyaa gaafa seetsee ilaaltu kan yeroo baay'ee gabaabaa ta'ee fi kan dhimmi miidiyaa Itoophiyaa wajji wal qabate akka baay'ina sabaa fi sablammoota biyya sanii, akka baay'ina amantaalee, akka baay'ina ilaalcha biyya san keessa jiran daayivarsitii kana hammatee ol guddataa dhufe osoo hin ta'in akkuma political economy biyya sanii seenessa yookiin naareeshinii gama tokko irratti kan xiyyeeffate as ga'ee ture. Haa ta'uti yaa'u akkuma ati jette seenaan miidiyaa Itoophiyaa seenaa garaagaraa qaba yookiin adeemsa inni keessa ture qaba. Kama dhiyoo kanaa osoo fudhanne kan 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti 1991 irraa kaasee yookiin 1983 akka biyyaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti guulaalle 1983 irraa hamma 1987 achi booda immoo hamma heerri biyyattii raggee hamma 1994 gaafa Adwaawiin poolisii mataasaa baafateetti deemutti miidiyaan Itoophiyaa baay'ee kan banaa ta'ee fi inumaayyuu kan safuu fi aadaa uummataa wajjin qabiyyeen waliin ginne kan qilleensarra bahu ture. 1994 irraa kaasee hamma 1997 yookiin 2005 elekshinii 2010 adeemsifame wajji wal qabate specifically kan 1997 wajji wal qabate miidiyaan Itoophiyaa hedduu isaatti political content kan qabu ture yookiin siyaasa biyyattii irratti qabiyyee kan xiyyeeffate ture haa xiqqaatu haa guddatu mirgi yaada ofii seeraanii fi heeraan ibsachuu kan at least to that extent kan kabajame ture. Haa ta'u malee 1997 boodaatti akkuma quba qabdu waan hedduutu ta'e biyya san keessatti 1997 eegalee hamma 2010 akka biyya sanitti miidiyaan Itoophiyaa rakkoo cimaa keessa ture. Gaazexeessonni hedduun rakkoo cimaadhaaf saaxilamanii kun ajjeefamee, kun hidhamee, kun gidirfamaa ture gaazexeessonni biyya sanitti. Gaazexeessummaan biyya san keessatti Itoophiyaan gaazexeessootaaf biyya heel taate yookiin Itoophiyaan biyya gaazexeessootaaf ibidda taate turte walumaa galatti. 2010 yookiin 28tti akkuma martinuu atillee quba qabdaa abdii guddaan irra ture akka biyyatti jijjiirama gama miidiyaa fi gama yaada ofii bilisaan ibsachuutti. Miidiyaaleen biyya alaa turan dabalatee gara biyyaa seenanii hojii isaanii eegalanii turanii. Akka duratti siin jedhee the golden periodiin miidiyaa biyya kanaa 1994 amma 1997 tokko ta'e. Inni lammaffaan immoo yeroo 2018 booda diversitiin ilaalcha garagaraatti kan baay'ee irratti entertain ta'u ture. Namoonni miidiyaa irratti affeeraman saansuuriin godhaman ture. Anybody eenyuyyuu miidiyaa irratti yaada ofii ibsachuu eegale ture. Yaada diversitiin yaadaa osoo hin ta'in diversitiin eenyummaa, diversitiin amantii kan sirritti miidiyaalee miti kan dhuunfaa kan mootummaa irratti illee calaqqisiisuu eegale ture. Haa ta'uti garuu adadaan wanni kun gadi sigigaataa dhufee naannoo specifically wanni kun dhibbaan hedduu hamaa ta'e kan eegale ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda dubbiin garantaane deemte. Kanaaf achi booda histiriin yookiin achi booda duumessi miidiyaa Itoophiyaa kan walabaa ta'e irratti bahee ture. Roobni isaa ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda gadi bu'ee gaazexeessitoota hedduu kan ammaatti quba qabdu hedduun isaanii mana hidhaa jiranii, hedduun isaanii biyyaa bahanii jiranii. Kan achi keessa jiran illee waan keessa jiran waan beeknuuf rakkoo cimaadha siyaasa Itoophiyaa keessatti. Kan ammoo maaltu fide kan jedhu irra deddeebinee haasa'uu dandeenya jechaadha. Keessaa jalqabuma jaarmaan akkaataan miidiyaan Habashaa biyya sanitti ijaarame seenaa keessatti Chronicles warri jennuun kun jira. Warri kuni warra akka hojii public relation hojii sabquunnamtii hojjetan.
warra moototaa kana jajuu fi maqaa isaanii guddisuudha hojiin isaanii. Ammallee aadama santu qabatamee miidiyaa Habashaa keessatti dhufeetiniin miidiyaa san ol aantummaadhaan qabatan. Keessaa huumee garaagarummaa akkaataa seenaa ofii itti ijaaraa dhufan, seenaa namaa maqaa itti balleessaa dhufan. Wanni kuni maal irraa madda? Saayinsii joornaalizim, saayinsii gaazexeessummaa beeknurraa adda waan ta'eef. Yaa, wanni maddu I think baay'ee salphaadha. Wanni maddu rakkoon miidiyaan institutionii dimokiraasii tokkodha by the way. Kanaaf rakkoon inni guddaan inni maddu haala hundeeffama biyyattii wajjin wal qabate. State structurein biyya sanii kan 1991 hamma 2018 yaalamee achi booda fail godhaa dhufee kan federaalik dimokiraatikii irratti hundaa'e osoo hin ta'in kan ilaalchaa fi sirna qeenxee irratti kan hundaa'edha. Kanaaf structureumarraa iyyuu biyyi sun gaafa hundooftu dimokiraatik institutionadhaaf cufaa turte biyyi sun. Itoophiyaan institutionoota yookiin dhaabbilee dimokiraasiidhaaf biyya uf cuftee uf guddisaas geetteedha. Kanaaf biyyi dimokiraasiidhaaf uf cufte miidiyaa walaba qabaachuu dandeessu. Biyyi dimokiraasii keessatti immoo inni guddaan ilaalcha yaada, ilaalcha eenyummaa fi kan amantii kan garaagarummaa jiran hunda akkomodeet godhanii itti deemudha waan ta'eef dimokiraasiin bakka hin jirretti waa'ee garaagarummaa ilaalchaa, garaagarummaa eenyummaa, garaagarummaa amantaa, sabaa fi kana fakkaatan tolereet gochuun yookiin waan sana haasa'uun yeroo tokko tokko qaaniidha waan ta'eef reasoniinii fi yookiin dhimmi inni guddaan maaliif wanni kun uumame kan jedhu basically kan state structurein biyya sanii akkaataan state structurein biyya sanii itti hundeeffame dimokiraasiidhaaf totally cufaadha. Akka mataa kootitti osoo na gaafatte ani gaafa yeroo tokko tokko gaafataa ilaalu state structurein biyya sanii dimokiraasii fi institutionii dimokiraasii biyya sanii irratti alerjikii godheera jedhee namana. Maaliif sadarkaa sanitti osoo laalli seenama kamiyyuu keessatti biyyoonni seenaa biyya sanii booda qabaniyyuu institutional dimokiraasii isaanii ol guddifatanii miidiyaan biyya san keessatti rooliin inni taphatu guddaadha. Ammallee garuu deebinee anaafsi miidiyaa irratti waa'een ilaalchi garagaraa intarteen godhamaan jirruu irratti haasofna. Gadi gad deebinee jecha. Kanaaf reasoniin ammatti na gaafatte maaliif kan jedhu basically rakkoon inni guddaan state structure formationiin biyya sanii kan ilaalcha garagaraa intarteen gochuudhaaf, ilaalcha garagaraa fudhatee, ilaalcha garagaraa qilleensarra oolchuudhaaf kan uumame miti. San yoo goote ati rakkoo qabda jedhamee amanamaa. Rakkoo ilaalchaafaa qabda jedhamee amanamaa. San amma keessa tarree rakkoo maqaan baay'eedhaan rakkoon jiru. Rakkoon ilaalchaa jiru ture. Yookaan girrisaa taate yookaan shanee taate. Exactly. Amma rakkoon jiru sanii sadarkaa sanarra jirta amma waan ta'eef akkuma jedhamu diffamationiin jalqaba siif kennamaa. Achi diffamationiin orga sirritti diffeem godhamte booda nextin itti aanu destroy godhamta. Mee seenaa miidiyaa Habashaa walumaa gala yoo akkanatti kaafneetiin hin jenne seenaa miidiyaa Itoophiyaa kana yoo akkana laalleetiin hin jenne yoo xiqqaate waggoottan 3 keessa maaltu akka ture keessaahuu rakkoo waggaa 2 asii waggaaf wayii kana hammaataa dhufe itti dabruu dura rakkoo waggaa 2 kana keessatti gaazexeessitoota irra dhaqqabaa ture baay'ee guddaadha. Nama kaan namatti erganii tumsiisanii, nama kaan hin hidhanii waggaa dura aanutuyyuu lubbuudhaaf ijoolleen baay'een biyyaa baqataniitiin amma ijoolleen Naayiroobii jiranii. Ati immoo hooggansa guddaa irra turte. Addis TV televezyiina bulchiinsa magaalaa Finfinnee sadarkaa ittaanaa hoogganaa irra turte. Amma immoo Washington DC biyya Ameerikaa jirta. Maaltu si fide? Achirraa kaanee haala miidiyaa biyya keessa yeroo ammaa kana jiru xiinxaluutti deemna. Maaltu si fideen baay'ee salphaadha. Maaliif namni kamiyyuu biyya isaatiif waan barbaadu. Biyya isaa keessa jiraate keessattuu akka nama jireenya gaazexeessummaa keessa jiraatee fi uf durallee jiru naannoo kanarratti basically jiraachuu barbaadu nama akka kiyyaa fi akka kan keellee fudhachuu dandeenya. Biyya alaa ta'anii hojii gaazexeessummaa sadarkaa barbaadameenii fi sadarkaa anaaf siyaannuun hojii hojjechuun baay'ee namatti ulfaata. Jireenyi keenya kan idilee
akka hiriyoota keenya kan biroo yeroo itti bashannannu yeroo itti kolfinee taphannu hin qabnu ture yeroo achi turretti jechaadha. Jireenyi keenya almost jireenyi keenya hundinuu jireenya miidiyaa fi miidiyaa wajjin wal qabatedha. Jireenya kana immoo gaafa liid gootu inni guddaanii fi inni tokko bilisummaa work environment yookiin yeroo hojiitti hojjettu keessatti qabaachuu qabdutu baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaafuu bilisummaa sana argachuudhaaf immoo at least ilaalchaa fi dandeettii kee akkasumas wantoota itti amantu karaa bilisa ta'een ibsachuudhaaf pilaatfoormii qabaachuu qabdaa jechuudha. Sun hin jiru amma totally hin jiru. Maaliif argaa jirta waan ta'eef akkasiin jedhee seenaariyoo duratti sii kaa'ee jira. Keessattuu amma dubbiin jajjabaataa dhuftee hamma du'a artistaa Haacaaluu Hundeessaatti gaafa achi booda dubbiin hammaachaa dhufte jechuudha. Achi booda keessattuu wanni baay'ee yeroo tokko na kofalchiisu bara sirna Addawaawii keessatti dhimmootiin akka qaaniitti ilaalamaa turan tokko amma qaanii ta'uu dhiisanii zamana sana wanna immoo qaanii hin taaneef yoona seeraan hojjechaa turretu har'a qaanii ta'e jechaadha. Biyya san keessatti har'a waa'ee sabaa fi sablammootaa boldly gaafa dubbattu namni garagalees ilaala. Editorial miitingii irratti maal irratti maqaa dha'uun dandeessu har'a dhimma waa'ee sabaa fi sablammootaa. Itoophiyaa beeresaboota jennaani? Baay'ee hamaadha. Immoo beeresabii keessaallee immoo beeresabii maqaan isaa deddeebifamee kaafamutu jira. Kan deddeebifamee akka maqaan isaa miidiyaa irratti bahu saba eeyyamameetu jira. Sabni fi saboonni biroo immoo gaafa waan isaanii ka'u beekta waan jedhamtu Zaranyaa jedhamtaa, Agaraa Firaash jedhamtaa, amma immoo Juntaa jedhamtaa, Shanee jedhamtaa. Maqaan kun akkuma duratti hin jedhe diffeen godhamte jechaadha. Kanaaf haala ammoo waliigala jiruun gaafa teessee ilaaltu biyya san keessatti joornaalizimii at least to the minimum extent joornaalizimii bilisa joornaalizimii uummata isaatiif hojjetu dhiisiiti joornaalizimii general ta'e kan uummata keetiif informationuma argattee fiiditti gootu hojjechuudhaaf haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkoon keessattuu gaafa dubbiin hammaachaa dhufte kana keessattuu gara waraanamma naannoo kaabaa kana wajjin wal qabatee ka'e booda seentariin yookiin naareeshiniin siyaasa biyyattii sanii 2018 irraa eegalee jijjiiramee dhufeera akkaatii jettee tootaalii wanni nani biyya saniif bahe naareeshinii amma biyya san keessatti deemaa jiru wajjin wal qabatee alarjikii waan qabu. Haala adeemsa isaa jibbeetiin hin bahe jechuu gahe. Exactly. Adeemsi isaa baay'ee rakkisaadha. Adeemsi isaa namaan liqinfamu. Yeroo tokko immoo osoo sin liqinfamin amma xiqqoo yaaluu dandeessa. San booda garuu mataa kee irratti baattee ilaalcha akkanaa kana deemuun dhukkuba mataa isaatiif jechaadha. Gaaffii kana maaliif si gaafadhee fakkeenyaaf ati bakka seefii jirta yoo xiqqaate. Miindaa gaarii qabda. Konkolaataa mootummaan sii kenne qabda. Akka namaa taaksii dhiibaa hin ooltu. Yoo xiqqaate namoonni baay'een dantaa xiqqoo argataniif jedhanii achumatti kijibaa saba gurguraa jiraatanii maaltu si murteessise jechuudhaaf barbaadeetini. Dhugaadha. Suni akkuma ati jette sun maateriyaalii nama atilistinaa goote kun yoo bilisummaan sammuun jiraanne homaa jechuu miti. Bilisummaan sammuu immoo waan hunda caala maateriyaalota amma duratti liistinaa goote. Ana miti namoonni hedduun maateriyaalota liist gooteen caalayyuu waan hedduu dhiisanii dhufaa jiran. Kanaaf biyya san keessatti immoo waan akka duratti sin jedhesan waan sin liqinfamne waan sammuu keetiif dhukkuba ta'e heedeekii ta'e qabattee fafakkeessaa kokolfaa hin ta'u. Jechuun namaan liqinfamu waan ta'eef at least jireenya mataa keetii fooyyeffachuudhaaf akkuma duratti jette achitti kokolaa'uu dandeetta ta'a garuu immoo sun hin ta'u. Seenaafillee jiruufillee hin ta'u. Maaliif akkuma jedhanii intarti yeroon kun amma intarti seenaa ammaanaaf umrii maakiyyaaf kan kee kana keessatti namoonni hin tuqaman jedhamanii baay'ee akka
bakka kaatti isaan sodaataa turre har'a waan itti jiran atu argaa jirta waan ta'eef wanni kun waan hin tarreen qabu. Kanaafuu gaafa tarru immoo miidiyaa walabatee kan sabaa fi kan biyyaaf akkasumas kan ardii Afrikaatiif beezikii hojjechuu danda'u keessatti rangochuu hin dandeenya. Ammatti garuu sun hin ta'u. Mee seenessa miidiyaa biyya sanii haa laallu. Seenessa miidiyaa biyya sanii keessaahuu wiirtuun siyaasa biyya sanii Oromoo fi Oromiyaadha. Hoggansi qabsoo Oromootiin dhufe Oromiyaa keessaa baheetiniin dhufe jedhameetiniin yaadamu seenessi inni qabateetiniin deemu sabboonummaan Oromoo cabsee seenessa jedhu. Seenessa maqaa qeerroo balfu, maqaa tokkummaa Oromoo, maqaa akka reefati kaase sabootaa balfu, Itoophiyaa takkattii qofa laalu. Waan akkasiiti sadarkaa biyyaalessaatti hafarsan. Xiqqoo wanni Finfinnee irraa rakkatan immoo Finfinneetti yeroo baay'ee hoggansi kantiibummaa fa'aan dhufu hoggansa Oromiyaa irraa waan ta'eef deeggarsa Oromiyaa haga tokko sassaabuu fedhanii garuu jalaa wal dhadhaya. Mee wanni sun miidiyaa irratti maaltu calaqqisa waan san keessaa waan yaadattu waan muraasa illee nu kaasa. Yaa naareeshinii hojii wal qabatee akkuma duratti siin jedhe gulana kan sii kaasa akkasiin jedhe tokko kana. Naareeshiniin by the way miidiyaa keessatti seeneeffamni dhimmootaa fi wantoota karaan itti ilaalamu baay'ee murteessaadha. Naareeshiniidha. Miidiyaa jechuun naareeshiniidha. Waan biraan qabu. Akkaataa dubbii tokko akkaataa waan tokkotti xiinxaltee achi uummata kee bira saba bira fi uummata si dhaga'u bira akkaataatti geessitudha. Naareeshiniin miidiyaa waggoota 2-3 kana keessatti ol guddataa dhufee kan baay'ee nama sodaachisudha. Akka jiras wantoota taabuu ta'an wantoota dubbatamuu hin qabnee fi kan dubbatamuudhaaf waggaa 27 darbe keessatti nama maqaan isaanii akka dhahamne ummatoonni sabaa fi sablammoonni biyyattii irratti walii galantu har'a deebi'ee wanti baay'ee painful ta'e tokkoon sitti hima. Qabsoo mootummaa dargii irratti adeemsifame sirna dargii irratti adeemsifame kan saba tokkoon adeemsifame miti. Qabsoon suni kan sabootaa fi sablammoonni Itoophiyaa sirna gita bittaa fiudaalaa ofirraa faccisanii achi booda sirna diktaatooriyaal ta'e kan abbaa irree kan fonqolcha mootummaa Haayila Sillaasee booda qabate san ofirraa faccisanii eenyummaa fi saba isaanii, eenyummaa amantaa isaanii, eenyummaa waliigala yaada isaanii biyya nuu toltu jaarrannaa jedhanii qabsa'an ni beektu seenaa kana. Seenaan akkasitti qabsoon uummanni Oromoo qabsoo kana keessatti gaheen uummanni Oromoo taphate gahee guddaadha. Beezikidha. Qabsoo uummanni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni biroo taasisantu har'a akka qabsoo hin taanetti busheeffama. Qabsoo biyya diiguudhaaf 1960 keessatti eebaluu faanti gara bosonaa galanii siin jedhan. Qabsoo biyyi kun akka biyyatti itti fuftu godhetu jechuudha. Har'a gad deebi'amee qabsoo biyya diiguudhaaf waggoottan 1960 keessatti gara bosonaatti galamee miti. Kanaaf from the ground qabsoo kana busheessaa waa'ee Itoophiyaa haarawaa haasa'uu hin dandeettu. Gootni biyya ijaaru immoo kanneen akka goobana daacee fa'aa godhamanii seenessa akkasiitu dhiyaataa ture. Kanaaf naareeshiniin miidiyaa biyya sanii kan qabsoo sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa lafa kaatanii itti deemanii sirna san cabsanii at least afaan ofiitiin barachuu, afaan ofiitiin hojii argachuu, afaan ofiitiin sirna haqaa biyyattii keessatti tajaajilamu, afaan ofiitiin miidiyaa mataa ofii qabaachuu kana akka qabsoo biyya diigutti ilaalama. Naareeshiniin jiru sana. Kanaaf naareeshiniin sirna sabdaneessaa akka dhukkubatti ilaalutu amma miidiyaa biyya san keessatti jira. Naareeshiniin sirni sabdaneessa Itoophiyaa keessatti establish ta'e waggoota 27 rakkoo hedduu qaba. Uummata akka waan waliin ilaalle rakkoo hedduu qaba. Practically rakkoo hedduu qaba. Nullee rakkoo san keessa tarreerra uummata akka wal haaluun hin barbaachisu. Garuu at least foundation agreementii biyya sanii fakkeenyaaf heera mootummaa biyya sanii basically ol ka'anii miidiyaaleen har'a biyya san keessa jiran akka waraqataatitti kukkutaa oolu heera biyya sanii.
har'a miidiyaa Itoophiyaa kibbaa hamma kaabaa warri ol ka'ee dhiphise jeneraalota dargiiti. Jeneraalota dargiitu har'a ka'ee waa'ee ummanni Itoophiyaa akkamitti akka falmatu nutti hima. Which is generaalota ummanni Itoophiyaa ofirraa faccisee qilee isaan buusetu har'a ol ka'ee gadi bahaa, gadi taa'aa, gad deemaa jedhanii nutti himanii jecha. Afaanitti miidiyaa irra gadi bahanii abalu ajjeesaa, abalu balleessaa, abalu kanaaf sistamni kuni sistama baay'ee irriteetir nama godha jecha. Sistama jeneraalonni dargii har'a baate sirna dargii kan obboleeyyan keenya hedduun keessatti dhuman kan obboleeyyan keenya hedduun guyyaa adiidhaan qashibbirii jedhamanii rasaasaman san ajjeefaman san ol kaasanii sirni sun diigamuun isan turree jedhanii sitti himani. Afaanuma guutanii jecha. Kanaaf baay'ee rakkisaadha. Naareeshinii santu har'a naareeshinii sirni dargii kufuun qabu jedhutu har'a miidiyaa gubbaarra jira. Kaabaa kibba kufuun irra hin turre jedhamee maaliin sun immoo ibsama yoo kanaan jettu taate har'a warri naareeshinii miidiyaa biyya sanii ran godhaa jiru warra kallattiidhaan yookaan al kallattiidhaan naareeshinii sirna dargii wajji wal qabate sirna fiidaalii wajji wal qabatedha waan ta'eef waa'een hin dhageessu baay'ee inumaa xiqqoo miidiyaan OBN xiqqoo ni haala waa'ee baalaansi gochuudhaaf jarrilee baay'ee rakkataniira ni naagala baalaansi gochuudhaaf waa'ee sabaaf sablammii maal kaasan adda hin doof zadee sun illee eessayyuu akka hin geenye hin beekama. Kanaaf har'a gaafa teessee agartu yeroo tokko jeneraalota guddoo biyya sanii kan interview godhu miidiyaa eenyu akka ta'e argaa jirta. Miidiyaan naashinaal miidiyaan warra jeneraalota biyya sanii har'a interview godhaan jiru. Miidiyaa biraattu har'a warra biraattu dhaqee. Jeneraal Biraanuu Juulaa argachuun hagam tokko akka rakkisu natu beeka. Ayino Jeneraal Biraanuu Juulaa argachuun baay'ee ulfaata. Isaat garuu salphamatti deemee dubbisa. Isaat faante salphaadha. Isaat har'a public miidiyaa biyya san keessatti miidiyaa publikii ta'ee. ETVdhaa ol. ETVdhaa ol akkatti kabajamu nutu keessa ture waan beeknuuf jechuudha. Kanaaf miidiyaa akkuma ati beektu miidiyaan biroo kan Oromoo dabalate miidiyaawwan sunniin zamana ari'aman keessatti miidiyaan kuuwwan immoo ol bahanii akka fedhanidha. Kun immoo maalirraa madda yoo kanaan jettu taate duratti kan osoo siin kaasiin tare formeeshiniin miidiyaa biyya sanii gaafa teessee ilaaltu miidiyaan tokko kan miidiyaa ta'ee ol ba'u inni guddaa fi inni jabaan humna nama isaati. Istiraakcharii humna nama miidiyaa biyya sanii yoo agarte I can assure you this percentii 80 fi 80 ol miidiyaan biyya sanii kan namoota saba tokkoon dhuunfamedha. Saba tokkoon. I can tell you this. Saba tokkoo fi saba tokkoon miidiyaa naareeshinii biyya sanii kan dhuunfatamedha jechuudha. Saba tokkootu miidiyaa san irratti waggoottan 27 san keessatti qaqqabamuudhaaf yaalamanii turanii amma san gatanii bahanii akka fedhanitti kan sirbaa oolan istiraakchariidha. Miidiyaaleen amma biyya san keessatti miidiyaaleen lamaan irra ture percentii 80 kan saba tokkoon dhuunfatame. Percentiin 80. Hojjetaan isaa fi hoggansiisaa illee amma gaafa deemtee ilaaltu. Hoggansi lamaan sadiin tokko yoo Oromoo irraa yookiin saba biraarraa dhufe miidiyaa santu diigamuuf deema ololaan. Miidiyaa santu diigamuuf deema. Akkamitti sabni baluu itti gaafatamaa ta'e nurra dhufaa jedhanii halkanii guyyaa olola sitti bamu. Halkanii guyyaa sabni baluu akkamitti miidiyaa kana liid godhaa seenju. Barra gaafa gadi buutee ilaaltu percentiin 80 isaan oolu. Nama lama nama sadi garuu achi keessatti maanajimentii irratti arguun dhukkuba isaaniif. Kana kan duratti siin jedhee baay'ee naareeshiniin biyya sanii simplesii gochuudhaaf kan dhimmoota very sensitive ta'an keessa dabarre har'a. Mee akkitti dhugaa Oromoo saamanii ofii of dhaadheessan irra deebineetiin ilaalla. Garuu jaarmayuma miidiyaa Oromoo ijaaruu keessatti danqaalee uumaman haa laallu. Miidiyaan dhuunfaa jedhameetiin lakkaa'amuu danda'u amma biyya keessa jiru miidiyaa lama. Televezyiina OBS jalqabee ture achi deebi'eetiin FIB jira. Keessayyuu gara FM'tiin hin jiru. Yeroo tokko hiriyoota keenya wajjin kanneen gaazexeessitoota ta'a wajjin dhimma kanarratti haasoinee mee koottaa wamooyii jalqaba walitti dhufnee achi booda akkatti FM wayii magaalaa kana keessatti eegallu haa yaallu jennee walitti dhufnee waan baay'ee yaallee hayyama mara gaafanne. Yeroo tokko FM'ootaaf hayyamni kennama jedhamee FM afaan Oromoo illee jira waan ta'eef. Garuu
haal duree hunda guutee dhufee hayyamni dhooggata. Akkuma yaadattu kana dura OMN yeroo biyya jiru Jawaarfaa wanni isaan yaadaa turan tokko FM banuudha magaalaa Finfinnee san keessatti. Dhorgiitima ifaatiin bu'aa bahii guddaa gaafa miidiyaa Oromoo maqaa Oromoo dhahatteetiin dhuftu biyya san keessatti uumama. Kuni waan of duuba deebiteetiin zamana dargii keessa Maadii Hamiid Muddee Rabbisaa haa araaramu kaasu nama yaadachiisa hagadhaa seenaa biyya sanii keessatti. Maaliif sodaatama miidiyaan Oromoo haga namara haga yoom immoo bu'aa bahiin kuni keessattuu hamto waan jaarmayaan lafa jiru moo waan namni dhuunfaa godhu si fakkaata maal hubatte? Waa lama kaasuu dandeenya asirratti Muktaar. Tokkoffaa akkuma duratti sii kaasuu yaaletti rakkoon inni jiru inni guddaan siistama biyya saniiti. Siistamni biyya sanii ilaalcha dimokiraatik federaalistik view namoota qabanii fi saboota ilaalcha san political eliitii yookiin institutionota ilaalcha akkasii qaban accept gochuun ni rakkata siistamni biyya sanii. Tokkoffaa kana. Inni lammaffaan immoo kan keenya qofa miti kan Oromoo qofa miti. Miyaarraa miidiyaa biyya san keessatti kaampiin federaalistii yookiin kaampiin ilaalcha sabaa fi sablammootaa irratti amanuu jira har'a biyya san keessatti hin jiru. Totaalii hin jiru. Kaasuu dandeenya fakkeenyaaf amma yeroo tokko kan baay'ee fudhatama qabaate ilaalcha hunda galeessa hirmaachisaa ture. LTV adatti ta'a yeroo sana. Ilaalchota hedduutu irra deemaa ture keessattuu kan beetiidhaan dhiyaataa ture. Ilaalchota hedduutu irra deemaa ture. Meelaali fagoon deemin kan afaan Amaaraatiin hojjetamu, kan odeensii afaan Amaaraa qabu, kan amma beetii shoo irratti dhagaan darbatamaa ture sun marti waan isheen gaazexeessummaa hin dandeenyeef yookiin kontentiin ishee yookiin qabiyyeen ishee waan badaa ta'eef. Siistama biyya sanii keessa galuu hin danda'u akka durasiin jedhee reject godha siistamiin biyya sanii. Sooftuweeriin biyya sanii hin simatu. Hin simatu. Sooftuweeriin biyya sanii ilaalchota amma federaalistik ta'an ilaalchota biyyi tun kan sabaa fi sablammootaanii fi ummatootaan ijaaramtedha. Biyya san keessatti ilaalchi garagaraa ni jira. Ilaalchi siyaasaa garagaraa ni jira. Ilaalchi immoo akkamiin biyyi kun hundoofte kan jedhu ilaalcha garagaraatu jira. Kanaafuu ilaalchi kun bahee ummatatti gurguramuu qabaa yoo jedhamu ilaalchi kun biyya diigaa siin jedhama. Ilaalchi kun biyya diigaa siin jedhama. Ilaalchaan biyyi diigamtu jiru. Inumaayyuu kan biyyi diigamtu gaafa ilaalchi daangeffamu. Sigalee ilaalchi gaafa konsantireetir ta'e bakka tokkotti ilaalcha kana qofatu sirriidha gaafa jedhamu seenaa Itoophiyaa keessatti illee agarreerraa gaagama siyaasaa hammamin jedhamnetu biyya san keessatti dhufee jira. Kanaaf ሀገርን የሚያፈርሱ አንዳንድ ሚዲያ ተቋማት jedhee mootummaan biyya sanii maglachaa kenna. Look, kanaaf biyyi suni gaafa teessee seeraan gaafa teessee ilaaltu federaalizimii fi ilaalcha federaalistii kan sooftuweeriin ishee accept godhuu danda'u jechaadha. Kanaaf siistamiin isii rakkoodha kan gaafa specifically gaafa kan Oromoo irra dhuftu inni guddaan Oromoon miidiyaa uummataa ofii gaafa ijaarratee hayyoonni isaa bahanii miidiyaa kanaan daayirekshinii siyaasaa, daayirekshinii jireenyaa, daayirekshinii hawaasummaa, daayirekshinii fayyaa fi kanneen biroo gaafa kennanii Oromoon uf baraa, sirriitti uf baraa deemaa, sirriitti uf qaraa deemaa, sirriitti kompetitiif ta'aa deemaa jechaadha. Sun immoo biyya san keessatti hin barbaadamu. Gaafa Oromoon uf baree, Oromoon uf beekee, Oromoon uf qaree gaafa jiraatu dullaan isarran buun hin jiru akkuma ati beektu biyya san keessatti jechaadha. Kanaaf sun akka ta'u waan hin barbaadamneef halkanii guyyaa. Gaafa miidiyaa OMN irratti halkanii guyyaa yeroo san duulamu OMN rakkoo qabaatee miti. OMN waan rakkoo hawaasa isaa dubbateef. Amma naareeshinii isin hibboo amma isin keessa jirtan kana dhiisaati. Karaan ani na baasu kanaa jedhee OMN waan itti deemeef yeroo san kan OMN akkasitti uumamaa bahe. As bahanii immoo wanni baay'ee si ajaa'ibu akka duratti ati jettee san ajandaa Oromoo irratti isaantu haasa'uu barbaada. Ajandaa keenya irratti abbaa nu jaalannuu fi nu jibbinu nu filachuu barbaada. Televezyiiniin isaati faatti gaafa laalte. Abbaa nuti foloo gochuu fi foloo gochuu hin qabne disaayid nu gochuu barbaadu. Asbaan immoo amma televezyiinonni mootummaa kan biyyattii illee
san akka decide godhamu barbaadan. Kanatu si sirriidha, kanatu sirrii hin taane. Gaafa ammaa gaa osoo amma laalte amma televezyiinii amma lolaan naannoo Tigraay deemaa jiru kanarratti nutuu uummata biyya naannoo san jiruu fi nutuu karaa sirriitti mul'isnaa jedha miidiyaan biyya sanii. Waan baay'ee nama kolfisiisudha yeroo tokko tokko. Kanaaf wanni jiru Oromoon miidiyaan it's very very essential. Miidiyaan saba tokko qaruudhaaf essentialii guddaadha. Sabni sun akka qaramu immoo isaan hin barbaadanii jechaadha. Isaan kun naareeshiniidha amma kan duratti siin jedhe. Mee keessaa hoo miidiyaa keessatti ajandaa godhanii dhimma Oromoo saamanii boo'icha Oromoo hunda kasaaman haa laallu immoo fakkeenyuma muraasa haa kaasnu. Yeroo artistaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame waan Shaashamannee fi magaalota baay'ee gama Asallaa, Baalee Roobee, Adaabbaa, Dodolaa keessatti ta'e haa laallu. Kamanca'ee qabeenya Oromooti. Ka ajjeefame Oromoo. Lafti irratti wanni sun marri ta'e ka Oromooti. Garuu immoo seenessa hegeree illee barbaadameetiin dhugaansaa dhabame tokko oofaa turan. Akkana godhanii garaa namaa baqaysanii nama ajjeesanii lagatti darbanii jedhan Shaashamannee waggaa dheeraa jiraadhee laga kamitti baharatti jedha tokko inumaayyuu miidiyaalee kanneen gaafa hordofu. Waan kana akkasii ammallee dhimma yeroo wahii waggaa lama dura dhimma Walloo yoo fudhanneetiin hin jenne Walloo keessaa ABO seeneen waraana jedhanii yeroo Jeneraal Asaamminoon jirutti deemanii nama kana dhaqanii ajjeesanii ka'anii nama nurraa ajjeesan jedhanii u'uu jedhanii iyyan. Deebisanii ammallee dhimmuma deengaddaa Wallaggatti ta'e dhaqanii ka ajjeesan Oromoodha. Garuu isaantu u'uu jedhee gabbaheetiin booyan nama nurraa fixan jedhanii. Waan akkasiisan immoo keessaahuu mootummaalleen simatee miidiyaa mootummaatiin hunda deeggarama wanti akkasii. Maal yaadatta maali mee jaarma qajeelfamni akkasii wanni dhufu maal gubbaarra? Dhugaadha amma fakkeenyaaf wanti baay'ee si ajaa'ibu gaafa Oromoon du'u Oromoon gaafa du'u shanidha. Sabni biraa gaafa naannoo Oromiyaa keessa du'u garuu ንጹሃን ዜጎች አለቁ jedhamee maglacaan kennamu. Sigalee namoonni qulqulluun namoonni nagaa dhumaranii jedhanii maglacaan kennamu baay'ee. Sabni maqaan sabaa dhahama fakkeenyaaf 100 ምናምን አማሮች እዚህ አካባቢ አለቁ jedhee kenna. Takkaa dhageettee beektaa gaafa Oromoon 2018 hamma har'aatti gaafa Oromoon silaa Wallagga, Gujii, Arsii, Baalee, Harargee rakkuma kamiinuu ta'e rakkoo kamiin Oromoon illee du'aatuma jira biyya san keessatti. Takkaa saayidii Oromoo magalacaadhaan wal qabsiifamee sirriitti ijjannoon itti qabamee kennamu agartee dhageessee beektaa gamma hin jiru. Bakkee biraa garuu Wallaggaa irratti xiqqaa hamma guddaatti magalacaa kenna tiwiit godha. ንጹሃኖች አለቁ jedhamee boo'ama. Eenyutu ajandaa biyya sanii seet godhaaraadha. Gaafiin kun eessatti nu fuudhee deema? Eenyutu ajandaa biyya sanii seet godhaaraadha. Ajandaa biyya sanii kan seet godhaa jiru I think namoota gruuppii lama yookaan sadiin jedhama. Tokkoffaan warra Amaaraa Bilisiginnaa jedhaman sana. Warra Amaaraa Bilisiginnaa suni wanni isaan kaasan wanni isaan jedhan wanni isaan bo'an miidiyaa irraan ba'a. Isaan suruu son godhamin kallattiidhaan ba'a baay'ee. Kallattiidhaan maglacaan naannoo Amaaraa kennu maglacaan Amaaraa Bilisiginnaan kennu miidiyaa biyyattii irratti kallattiidhaan ba'a. Leetaallaan kan Oromiyaa dhiisi gaafa Sumaalee fi Affaar jidduu lolli jiru kan isaanii qoy qabaa uummata lamaan jidduu rakkootu uumaa jedha. Gaafa mootummaan naannoo Amaaraa Walqaayitii fi Raayyaan Kiyyaa san ta'uu baannaan dhaqee dhukkeen irraa kaasaa jedhee gaafa maglacaa kennu hin darba televezyiinii Itoophiyaati, televezyiinii Keenyaa, televezyiinii Faanaati. Gaafa Affaarii fi Sumaaleen maglacaa walirratti baaftu garuu no rakkoo qaba wanni kun jedhama. Kanaaf ajandaa kaseet godhu isaanii. Isaan ajandaa san immoo ibsaa fuutii aktivistoota isaaniiti. By the way arrabar literally aktivistoota kan ajandaa seet godhaa jiru. Kanuma biyya bulchaa jiru isaanii. Aktivistoonni amma gadda bahanii gaafa maglacaa kennan argine የወገን ጦርን መረጃ አሳልፋችሁ እየሰጣችሁ ነው
aktivistoቻችን ትንሽ ተረጋጉ ማልማል ጀለኒ መግለጫ ከና ቱረን ኢሳንቱንቲ ማባይዘዌ ሚዲያን ቢየቲ ናሽናል ሚዲያን ቢየሰኒ ወራኑ መከነ ከሰቲ ወና አርገማ ጅሩ ኢንፎርሜሽን አንቀቡ አክቲቪስት ኤክስ ዋይ ዜድ ጀደሙቱ ሰበር ዜና ጀደ ሲቲ ማታቺ ቴሴ በጀኒ ሲረ መደሚያቺ ቴሳ ሰበር ዜና ጀደ ነምኒ ሲቲ አንድ ጀነራል ጋር ደውዬ ሲንጀዳ እዚህ ተቆጣጥረናል ጀደ ነምኒ ሲቲ ሃሰው ጀነራል ጋዜጤሳ ጀላንካስ ኒ አክቲቪስት ጀላካሳ ቢልሲሳኒ ጀላካሳ ባይ this is the funny part kana gafa dubbi kana teesse sirnaan xiinxaltu activist mela lama fakkeenyaaf airline Ethiopia furat airline Ethiopia airline akka Afrikaatti illee akka addunyaatti illee biyya san maqaawamsisaa jirudha activistoota isaaniitiin halkanii guyyaa airline kun maqaan isaa badaa oola airline sababa namni Tigree hoogganuuf exactly sababa namni Tigree hoogganuuf isa qofatu hafe waan ta'eef kan waawwanaari ani aarisisan guutuun dhiqamee baheera achi keessa isa qofatu hafe waan ta'eef airline Ethiopia san it's a national brand right san halkanii guyyaa arrabsaa oolanii namni isaan dubbatu nam takka isaaniitti dubbatu ol ka'ee aktivistiin isaanii tokko YouTube irratti muummichi ministeeraa fi itti aanaa muummicha ministeeraa walloliinariinanii rakkoo guddaatu jira biyya san keessatti wal qabuuf deemanii jedhee gaafa sa'aatii tokkoof ol akka haasa'u maalii fi oduu sobaa haasoftaa namni jedhu ni jiru takka. Har'a Mallasa Dirribsaan fa'aati garuu maal goote akka jedhamte hin beekna ta'e. Zamana aktivistiin isaanii akka fedhetti hoteelaaf hoteelarra sharaatanii hamma hiiltanitti olii gadi deddeemaa jiraatu. Gaazexeessonni dhugaa kan akka Mallasa Dirribsaa mana hidhaa jiran. Kana sistema kana tolereetu gochuun doofummaadha baay'ee. Kanaaf haala amma jiru gaafa teessee ilaaltu rakkoon amma jiru rakkoo ajandaa kan seet godhu isaati. Ajandaa biroon immoo by the way Amara Biltsiginnaan ajandaa kaa achi xiqqoo inumaayyuu yeroo amma Walloo wajjin wal qabsiiftee duratti kaafteerte inumaayyuu Biltsiginnaan Oromiyaa gaafa kaatee noo nakani Walloo reebaa jiru Liyyu Haayilii Amaaraatii lakkaa jettee maglacaa gaafa baaftu qabaa jedhamne san qabaa jedhamne. Hulattu gaafa tasuma ol ka'ee ፒፒን ኦሮሚያ ዴቢ ከኑ ይሄ ነገር እየተካረረ ነው ያዙት ጀራ ጋፋ ጀራቺ አስተኮስቱ አይካረረም ጋፋ አሲ ነምኒ ሞጃን ዴቢ ዴቢሱ ተውት እየተካረረ ነው ጀራ ከናፍ አጀንዳ ጀረቱ ሴት ጉዳ ዋን ጀሪ ቦቴ ጀር ዋን ተከረት ቦዬ ገላን ሚዲያም ቢየሰኒ ሁንዱ ከን ፕራይቬት ኢሌ ከን ፐብሊክ ኢሌ ቦይቸ ሳኒ ሰኒ ዴቢ ዴቢሱ ዴማቻ ሲገሌ artist dua artist Haacaaluu Hundeessaa dhiisisan sun amma yeroo 2018 abaawon Finfinnee galtu Oromoo hedduutu dhumate Finfinneen galtan jedhamanii Finfinneen irratti daangeffamee quba qabdaata achi turte yeroo sanii wanni du'aatii dhumaatii nama ijoollee Finfinnee namni takka miidiyaan takka naasa'u kan haasa'amu kan saba biraati nutu dhumeen Sigale gaafa literally teessee waan biyya sanii gaafa laaltu akkuma duratti sin jedhe kan duunu kan hidhamu kan immoo booyichi keenya fuudhamee kan tumamaa oolu halkanii guyyaa amma immoo taranyooch nun jedhaa turanii amma immoo kaadiyooch nun jedhaaran samuuna kana yoo agarte as eessatti akka isaan waakkatan. Keessaa namoonni miidiyaa irratti affeeraman yeroo baay'ee caasaalee mootummaatiin hunduun beeynaanis miidiyaa mootummaa keessa hojjedhee ture. Caataa mootummaa warra liigii warra maalii kanneen hin qopheessu achi booda አንዳንድ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ዮካሞ jiraattonni magaalaa Adaamaa tokko mee seenaa san mudannoo isaan tokko dhuguma sagaleeleen sunni sagalee uummata bakka bu'anidha namoota akkamiiti hanga namoonni deenna kana namoonni mindaa durgoon kappalamee fi hunda akka haasaanidha kadhagaa argaa jirru hoggansallee waan turte dur yeroo addaawii biyya bulchaa ture sani structure ture baay'ee structure aanaa irraa eegalee aanaa godina irra illee ni jira structure communicationii kun inni guddaan sassaabbii yaada uummataa tiimii jedhu tokkotu jira gaafa oduu hojjennu gaafa Vox Popii ni beektaati gaafa yaada uummataa sassaabnu jara kan wajjin communicate goonee hojjenna
Jarasi fila nama. Jaratu si file jarri immoo si goote. Amma sun hin jiru baay'ee. Amma sun hin jiru gaazexeessaa santu decide godha. Yookaan editara yookaan gaazexeessaa sadi. Gaazexeessonni sun immoo sitti meera. Parsantiin 80 jara. Si galee parsantiin 80 jara waan taateef gaazexeessaan tokko eenyuun akka interview godhu jalqabumayyuu ni beeka. Ijoolleen keenya immoo achi keessa jirtu gaafa miliqxee achi jalaa baatu editarri gubbaa jiru immoo isaanuma. Igale qabanii no ይሄ አይሆንም ይሄ ሀገር አፍራሽ ነው ይሄ ዘረኛ ነው ይሄ ጁንታ ነው ይሄ ሸኔ ነው jedhani trash keessa gatamaa jecha kana warroon amma interview godhaman illee list dha akkasiin jedhesan 2018 yeroo honeymoon san jechaadha abbaa fedhetu miidiyaa irratti bahee yaada isaan bilisaan ibsachaa ture amma garuu hin jiru amma namoonni miidiyaa irratti tasa kan dhiyaanne jedhamanii list godhaman jira tasa miidiyaa jiru mee fakkeenyaaf namni amma namni beeku namoonni miidiyaa irratti akkan dhiyaanne jedhamanii miidiyaalee baay'ee irratti gurri kaa'ame maqaan hundi akka lafa kaa'amu dhageenya keessattuu kallattii waajjira dhaabaatii dhufa jedhama. Yaa jira basically jira fakkeenyaaf amma namoonni ebalu XYZ jedhee amma maqaa siin kaasu garuu namoonni ilaalcha sabboonummaa sabdaneessaa leelisan irra miidiyaa public miidiyaa biyya san irratti baanii gaafa dubbatan agarte taanaan anatu dogongore jecha hin jiran totally. Har'a sitti meeme har'a namoonni baanii haasan jeneraalota jeneraal X jeneraal Z qadmoo saraawit abaal ነው dhaqaati interview godhaa isin jedhan. As deebi'ee immoo warra literally nama arrabsu. Literally miidiyaa irratti arrabni baay'ee qaanii. Miidiyaa irratti arrabanii namoonni har'a akkan taanetti nama arrabsaa oolanii የማህበረሰብ አንቂ jedhamanii interview gaafa godhaman agarta. Kofiyyuun akka'in. Exactly. The funny part. Kanaaf XYZ maal jedhee maqaa sii dha'uu baadhu iyyuu hin jiran. Naashinaalistoota እነሱ ተዋቸው ብዙም አይደሉም ሲንጀና አረ ሚዲያን ኢትዮጵያ ያ inni gara biraa keessaahu waltajjiilee garagaraa qophaahu wal qabateetiniini fakkeenyaa fi qaama tokkotti duuluu yoo barbaadan waajjira dhaabaatii kallattiin kennama mee warri waldaa dubartootaa bayaa ibsa kenna warri maalii ibsa kenna asimmoo miidiyaadhaan abaluun dhaqaa dubbisa something jedhama akkuma waan warri suni ofmaa isaatii gabbahee yaaddahee walitti dhufee ibsa kenneetitti dhiyaata. Wantoonni sunniin akkitti namni hubatuu fi akkitti dhugaan istiidiyoo keessa jiru maal? Salfiin amma fakkeenyaaf simplisii qaba. Salfiin magaalaa Finfinnee keessatti haga irraa kaleessa meeqaffaadhaan beeku baay'eedha lafa. Salfiin haga ammaa bahe hundinuu distaaginaan balleessisan jechaadha. Salfiin haga ammaa Finfinnee irratti bahame hundinuu kan mootummaadhaan fi kan paartii biyya bulchaa jiran orkaastireet godhanidha. Garuu akka uummanni fedhii isaatiin bahee akka organizaashinoonni uummata bakka bu'an akka jettesan kan waldaa dargaggoota waldaa dubartootaa bakka bu'anii haasaanitti godhamee kan dubbatamu totally soba kan mootummaadhaan orkaastireet godhamee bajanni irratti ramadame yeroo tokko baay'ee garaana nyaata qarshiin salfii saniif eventii san organize godhuudhaaf bahu har'a namoota sababa waraanaa kanaaf rakkatanii beelan biroo soo dhaqee rakkoo baay'ee fida. Oromoon Booranaa, Oromoon Gujii, Oromoon Harargee, Oromoon Baalee, Oromoon Arsii, Oromoon Wallaggaa har'a beela keessa jiran literally jechuudha. Namoota san bira dhaqqabooyyaa birrii miiliyoonota hedduudhaan baaftee eventii organize gootee akka beekta 2018 irraa haga ammaa onni biyya san keessatti miidiyaa Itoophiyaa sirriitti crowded godhee jiru diggisiidha. Diggisiin A to Z. Qadaamee fuudiin dhufnaan headache dha baay'ee headache everywhere diggisni everywhere sadarkaa mootummaatiin kan qophaa'u jechuudha. Gama fala miidiyaatitti yoo dhufne miidiyaan argaa dhageetti odeeffannoo uummataa kennu wantoota ta'aatiin hin jiran ragaa lafa kaahuu gaheen inni taphatu baay'ee guddaadha. As keessatti gaheen Oromoo hanga guddina isaatiif hanga lakkoofsa isaa maali jennee yoo kalaallu taate Oromumatu waan isaa itti himaa waan ofii fedhu itti himaa akka ofii yaadutti akka Oromoo yaadu tolchaa deemaa jira malee Oromoon seenaa isaarraa rakkoo isaarraa waan ofii keessa isaa jiru walitti ofitti himaan jiru. Isa kana irratti maaltu fala? Maal godhamuudha mala? Falli jiru I think waan ofii seeraan baruudha. Oromoon maal qabaa? Carraan Oromoo gama miidiyaatiin jiru maalinni hanqinni gara carraa hanqinni
gama miidiyaalee Oromootiin jiru maal inni kan jedhu sharplee adda baafatanii beekuu hin danda'amnaan baay'ee dhiba natti hin fakkaatu. Inni tokkoffaa fi in the very basic thing wanni sirriitti beekamuu qabu Oromoon uummata bal'aadha biyya san keessatti. Gaanfa Afrikaa irratti illee akkasumas Afrikaa irratti. Uummanni kun hin beekta miidiyaan wanni inni konsuum godhu nadaajni yookiin gaazni miidiyaa oodeensiidha. Uummata isa daawwatudha. Uummata taa'ee isa laalu, uummata taa'ee isa dubbisu, uummata taa'ee isa caqasudha. Kanaaf Oromoon odeensii kan isaatii miti kan nama biraatiif oolu hedduu qaba. Miiliyoonotaan lakkaa'amu qaba jechaadha. Kun Oromoodhaaf carraa guddaa. Inni lammaffaan Oromoo fi Oromiyaa keessatti vaaliyuun jiru vaaliyuu haga ammaantu qabneedha. Yeroo tokko tokko argitee ta'uu dandeessa gaafa warri Oromiyaa Turizim Koomishiniin waan Oromiyaa keessa jiru mul'isuudhaaf gaafa socho'anii wanni achi keessa jiru jiraayii Oromiyaa keessatti wanni sun akka jettee gaafattu waan si godhu. Vaaliyuun suni kan qabeenya uumamaati. Qabeenyi aadaan uummata Oromoo keessa jiru kan Arsii keessa jiru, kan Wallagga keessa jiru, kan Harargee keessa jiru, kan Shawaa keessa jiru, kan Gujii fi Boorana keessa Oromiyaa almost bakka hundaa deemee waan argeef vaaliyuun kunuu miidiyaadhaaf carraa guddaadha. Kanaaf inni sadaffaan fi carraan miidiyaalee Oromoo wajjin wal qabatee jiru dhimmi Oromoo akkaatama hundeeffama biyya kana keessatti wal qabatee hot political issue dha biyya kana keessatti. Kanaaf dhimmi siyaasa Oromoo waan cufamee goola bahu miti jechaadha. Ajandaa hedduu irratti haasofnee ajandaa hedduu irratti waliin galiin hedduu qabna baay'ee Oromoo wajjin. Kanaafuu gaafa san teenyee dubbannu sanii akkaataatti deemnu akkaataatti fuunee lafa keenyu gaafa haasofnu siyaasa haasaarraa jechaadha. Kanaafuu carraa gama siyaasaatiin jirullee bal'aadha. Kanaaf kuni yoo carraa ta'ee ammatti chaalenjiin miidiyaalee Oromoo bira jiru maalidhaa kan jedhu kaasuu barbaada. Inni tokko inni guddaan miidiyaaleen Oromoo miidiyaalee wanni sirriitti jala sararamee beekamuu qabu miidiyaan Oromoo miidiyaa taphaaf hundaa'e miti. Kan eessayyuu jiru. Miidiyaa rakkoon cunqursaanii fi gadadoon uummata Oromoo isa dhiibee namoonni keessa isaanii isaan quuqee ka'anii hundeessan malee miidiyaa taphaaf intarteen gochuudhaaf miidiyaan Oromoo staablish ta'e haga ammaan agarre. Ta'uus hin danda'u. Miidiyaan calaqqee saba isaa uummata isaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf miidiyaan amma jirru kunii basically kan sirriitti itti yaadamee deemamuu qabu miidiyaan kunii miidiyaaleen Oromoo kan basically isaan hundaan rakkoo uummata isaan gama hundaan jiru furuudhaaf jechuudha. Kanaaf gaafa kun ta'u chaalenjiin gama miidiyaalee Oromootiin jiru sadiin tokko jedhena. Tokkoffaa rakkoo professionalizimii qaban yookiin rakkoo ogummaan deeggaramu kana qaban jechuudha. Maaliifii gaazexeessonni miidiyaalee Oromoo hedduu keessa jiran kan baay'ee lakkoofsaan xinnaa ta'an kan amma miidiyaa Oromoo gaafa bannu maqaa isaanii dhahaa isaaniin proud ta'an akkuma jiranitti ta'e hedduun miidiyaalee Oromoo kan gaazexeessummaa hojjetan yookaan baratanii kan utubame miti kun I think challenge guddaadha. Inni lammaffaan immoo miidiyaaleen Oromoo rakkoo ajandaa akkaataatti seet godhan qaban. Ajandaan injinii miidiyaati. Miidiyaan ajandaa malee running godhu. Kanaaf kun seriously irratti yaadamuu qaba. An akka mataa kootitti gaafa tokko gaafan taa'ee yaadu miidiyaan Oromoo 5 ta'u 50 ta'u walitti dhufee ajandaa mataa isaa seet gochuu qaba. Biyya kana keessatti yaadatta ta'e yeroo qabsoon Oromoo Protestiin deemu sanii Oromootu ajandaa biyya sanii seet godhaa ture. Amma sun sugugaatee gara duubaa waan Ormi nuukaa irratti iyyaa ol laalkan biyyaa. Kun dhaabachuu qaba. Ajandaan biyya san keessatti Oromoodhaan seet godhamuu qaba. Oromootu ajandaa san irratti abbaa ta'e godhuu qaba jechuudha. Kana gochuudhaaf miidiyaaleen Oromoo kan biyya keessa jiran kan alas jiran wal ta'anii at least ajandaa habii qabaachuu qaban jechuudha. Fakkeenyaaf torbaan kana keessatti maal hojjetu? Torbaan kana keessatti akkamitti adeemu? Ji'a kana keessatti wantoonni guddaan irratti hojjechuu qabu. Akkaataa kamiin hojjannaa kun dhimma miidiyaalee mataa isaaniiti. Angilee fedhaniin hojjetu garuu immoo dhimma walii qabaatu. Dhimma walii qabaachuu qaban jechuudha. Maaliif jennaani
akka duratti kasii kaasee Oromoon miidiyaa kan hundeeffatee fi taphaa fi miti. Akkas. Irratti kolfinee taphannee miti. Of course entertainmentiin baay'ee barbaachisaadha. Entertainmentiinuu paartii qabsoo Oromoo waan tureef har'allee waan ta'eef jechaadha. Entertainmentii ignore godhaan jiru. Garuu immoo gaafuma san ta'uyyuu Oromoon gaafuma entertain godhu iyyuu waan boruu yaadaa, waan boruu xiinxallaa, garam deema kan jedhu xiinxallaa waan ta'eef ajandaa seetu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Ajandaa seetu kana immoo akkamitti goone yoo jenne I think it's very important tiimii ajandaa miidiyaalee Oromoo establish gochuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Afaan kamiin afaan akkamittiin hojjenna kontentiin keenya maal ta'uu qaba diiteelii san mari'achuun ni danda'ama. Garuu at least ajandaa akkamitti seetu godhamuu qaba kan jedhu Oromoon miidiyaalee qabu hooggantoota miidiyaalee qabu taa'ee murteeffachuu qaba jechuudha. Inni lammaffaani chaalenjiin waan isa miidiyaalee Oromoo amman ta'e qunnamaa jiru rakkoo faayinaansiiti. Rakkoon faayinaansii miidiyaan faayinaansii malee socho'uu hin danda'u. Miidiyaan teekinooloojii barbaada. Mana tokko tokko ga'uudhaaf akkanaan akka warri nu keessa turre sirriitti beeknu waan ta'eef sirriitti ilaaluun barbaachisaadha jechaadha. Takkaan wanti qilleensarra ooltu qarshiidhaan baate. Kanaaf abbootiin qabeenyaa Oromoo, siivil institushinoonni Oromoo fi namoonni biyya san keessatti by the way miidiyaan Oromoo ol guddatee bahuu jechuun sagalee saboota sagalee hin qabneef ta'uu jechaadha. Argineerra gaafa OMN ol guddatee gubbaa bahu akkatti sabaa fi sablammoonni biyya sanitti fayyadamanii mirga isaanii no jechuu galan argineerra. Kanaaf even namoonni ilaalcha biyyi sun federal democratic state ta'uu qabdu jedhanii warri amanan yookiin biyyi sun ijaarsi ishee ijaarsa federaalawaa sabdaneessaa irratti ta'uu qaba jedhanii warri amananii miidiyaa Oromoo kana gargaaruun is very important. Financially gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Akkasiin jedhee financial source miidiyaa tokko beeksisa. Beeksisan qabu miidiyaan Oromoo. Maaliif kontentiin isaa kan beeksisaaf ta'u waan ta'eef. Commercially miti jechuudha. Kun immoo bajata. Bajatni immoo akkuma warrumaan entertainmentii hojjetanii beeksisan qabanii. Beeksisan qaban. Maaliif namni isa beeksisuu barbaadu riiskii namni dhaqee isaanitti fudhachuun barbaadu. Kanaaf abbootiin qabeenya Oromoo miidiyaalee isaanii sirriitti gargaaruu qabanii jechaadha. Wanni in the red line onni dhumarratti sii kaasuu barbaadu waa sadi irratti garuu miidiyaaleen Oromoo amma actively isin dabalatee warri hojjechaa jirtan osoo akka mataa kootiitti akka nama professionii kana keessa jirutti osoo curiously ilaaltan jedhee wanni amanu tokkoffaa red line miidiyaan hundinuu ittiin lead gochuu qaba yookiin ittiin uf bulchuu qaba jedhee wanni amanu tokkoffaa tokkummaa Oromoo. Tokkummaan Oromoo compromise ta'uu qaba. Miidiyaan Oromoo waraana tokkummaa Oromoo ittiin sassaabannu malee waraana tokkummaa Oromoo itti dignu ta'uu qaba. Miidiyaan kamiyyuu jechuudha. Inni lammaffaa diversity ilaalchaa respect gochuun barbaachisaadha. Oromoon waan dimokiraasiif waan qabsaa'uuf miidiyaaleen keenya miidiyaalee ilaalcha yaadaa kan seentarii qabsoo Oromoo keessatti jiran ittiin entertain ta'uu qabu jechuudha. Gaafa san gabaa irratti baanee dorgomuu dandeenya. Gaafa san odeensuu hedduu argachuu dandeenya kan jedhu kaasuu barbaada. Inni sadaffaa fi inni biroo seriously yoon ilaalamuu qabu akka duratti kan kaasaa dhufnee fi diversity keenya yookiin bilingual ta'uu qaba. Loqoda hedduu fayyadamuu qabna. Afaanota hedduudhaan tamsaasuu qabna. Maaliif haqa keenya ofitti deebitee haqa keenyaan faayidaan qabu. Ofitti qofoomee osoo hin ta'in ambattis immoo qabu. Ambatti illee himuu qabna. Ormatti illee gaafa himnu fudhatanuu dhiisanuu sun waan biraati. Garuu ambatti illee waan keenya himuu qabna. Waan keenya nama biraatti nu haasaara waan ta'eef kanarratti illee osoo kritikaalii ilaallee jechuu barbaadeetti. Baay'ee ulfaadhu galatoomu Mubaarak. Gama gola bootitti haa dhufnu. Dhimma haga ammaa kaasne keessaahuu adeemsa seenessa miidiyaa biyya Itoophiyaa keessattii fi hegereen miidiyaa kana keessatti gaheen Oromoo maal ta'uu qaba kan jedhu irratti kaafne waan ani hin kaasin dhimma irra darbamuu hin qabu jettu akka dhaamsaatti illee dabarsitu qabannaaniin carraa dhumaa sii kennee gama gola bootti gahe. Kani kaaseertati kan miidiyaa piriintii yookiin kan miidiyaa barruulee kan miidiyaa elektirooniksii fi kan miidiyaa onlaayinii miidiyaan Oromoo fi akkasumas kan sabaa fi sablammoota biyyattii hundinuu miidiyaa amma waraanni amma lafarra jiru miidiyaa waraana miidiyaa. Waraana miidiyaa kana kan mo'uu danda'amu immoo
miidiyaa vaayibiraant ta'e, miidiyaa lafaa fi samii sochoosuu danda'u yoo qabaatanii fi qabaatan qofa. Sun miidiyaa tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a, sadii ta'uu danda'a, sanii miti. Kanaafuu sabaa fi sablammoonni biyya sanii keessattuu Oromoon miidiyaa vaayibiraant ta'e ka qabu jabeeffachuu, kan warri haarawaa dhaabbatan immoo at least kan miidiyaalee birootiif fakkeenya ta'uun isaanirraa eegama. Yaada jedhuun dabarsuu barbaada. Kanaafuu namoonni gama kanaan yaada gargaarsa gochuu barbaadan immoo miidiyaa Oromoo utubuun baay'ee barbaachisaadha. Miidiyaan Oromoo akka amma godhaa jirru kana professionaalii utubamuu danda'a. Ogummaadhaan, qarshiidhaan utubamuu qaba. It's very important. Immoo hayyoonni Oromoo immoo miidiyaa isaaniirra bahanii akkuma hayyoota warra biroo ajandaa uummata isaaniitiin seet gochuu baay'ee barbaachisaadha kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Yoo nama ergaa dabarsu ta'e. Baay'ee ulfaadhu galatoomii. Dhaamsa bareedaa fi ergaa qabxii sirrii irratti dabarsite. Gaazexeessaa Mubaarak Muhammad Duulaa haala muuxannoo biyya keessa jiru akkasumas immoo egeree miidiyaa Oromoo irratti wantoota hojjetamuu qabaniin wal qabateetiniin turtii Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufee wajjin taasifteef maqaa hordoftoota keenyaatiin hedduu ulfaadhu galatoomii bulii horii fayyaa ta'e. Galatoomii Muktaar gaafatamuu fi gaafachuun akka adda ta'e argeen jira. Galatoomii. Baay'ee ulfaadhu galatoomii. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaa keenya kootti dhufee irratti akkaataa seenessa miidiyaa biyya Itoophiyaa dhugaa Oromoo fi kanneen biroo jaamsaa soba ofii lafa hin jirre lafa guutaniitiin itti dhaadheessaniitii fi seenessa miidiyaa biyya sanii keessatti shoorri Oromoo maal ta'uudha qabaata. Egereen akkamiin jijjiiramuu qaba kan jedhuun gaazexeessaa Mubaarak Muhammad Duulaa wajjin turtiin taasifne kanadhaa kanumaan goolabneerra. Yeroo biraa dhimma biraa qabanne hanga walitti deebinutti ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taa'e.